kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya yoo hordoftoota chaanaala kanaa ragaa wanta bareedaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Nafaana ta'an isiniin jedha. Aappii isa kana jechuudha. Google Translation keessatti akkaataa itti fayyadamaniin isin agarsiisa. Nafaana ta'an isiniin jedha. Afaan Oromoo egaa akkuma beekamu Google Translate keessatti fayyadamnee afaan feenetti akkaataa itti jiru irratti waliin qabadhee isiniif dhiyaadheetu jira. Hordofaa isiniin jedha. Akka biratti maal goona? Aappii kana daataa fayyadamaa jira waan ta'eef isa Google jedhamu kanaan itti hunda jechuudha. Boodatti barreessina yookaan Google Translate jennee itti barreessina. Afaan Oromoo karaa afaan keessatti jijjiiruudhaaf jechuudha. Booda sarchi goota. Sarchi Google booda si fida. Kunuma akkuma argaa jiru nuuf fidee jira. Google Translate isa jiru kanaan xumurachuudha al tokko. Fayyadamni isaas illee salphaadha. Fakkeenyaaf barattoota tamaarii Android waan soft copy maateriyaala jechuudha. Akkaataa itti jirtan irratti waan isin agarsiisu jira. Isin afaana ta'an isiniin jedha. Kun akkuma asirratti mul'achaa jiru naaf fidee jira jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin. Ingiliffaa kana fuudheetiin karaa afaan Oromootitti jijjiiruu deema jechuudha. Asirratti jechuudha. Afaan Ingiliffaadhaa kana jechuudha. Asirrattis Oromoo hojii kanatti jijjiirachuu deema. Kan jijjiiruu deemu Ingilishi. Afaan Oromoo kan jijjiiruu kana jechuudha. Egaa na hojjetti afaan isiniin jedha. Fakkeenyaaf bakka kanatti itti neena jechuudha. Waan jijjiiruu barbaanne san jecha afaan Ingiliffaa tokko fudhadhee isin agarsiisa. Fakkeenyaaf good jechuun itti barreessa. Kun jala naaf fidee jira jechuudha. Amma kallattumaan akkaataa soft copy waraqaa keessaa qabnu itti jijjiirutti isin geessa jechuudha. Akkamitti akka jijjiirru nafaana ta'a ammaas keessaanii baay'ee jechuudha. Kana jechoota itti neexxee uniif barreessuu ta'e hiikaa isaa barbaadee si fayyada jechuudha. Amma nafaana ta'an isiniin jedha. Amma maal goona? Bakka waraqaa irraa qabnu sanni deemnee jechuudha. Android ifa soft copy jiru jechuudha. Kan jiru san akkamitti fuunee karaa afaan feenetti jijjiirraadha. Amma jalqaba irratti aappii isa kana jechuudha. WPS isa jiru kana jechuudha. Isa kanaan tuqaa jechuudha. Maaliif barattoonni tamaarii fakkeenyaaf kana fayyadamoo waan ta'eef as keessatti niin tuqa jechuudha. Androidiin jijjiirachuu deema waan ta'eef akkuma jirutti hedduu baay'ee tokko salphaadha. Nama fayyada, baay'ee nama fayyada. Yeroo illee sitti gubattu afaan translationaaf jechuudha. Achirratti waan inni isinitti agarsiisu jira. Fakkeenyaaf immoo peejii kana Androidiin isa kana kan jijjiiruu deemu jechuudha. Qaqqabeetiin ta'an peejuma kanarra kanatti saalleetti waan jedhamu naa dhufa. Sararuma kanaan irra oofaa jechuudha. Qastii lama wal qixxeeffadhee jechuudha. Saalleetti godheetiin fixaa jechuudha. Kaza achi booda koppii iseetu tanaan tuqa jechuudha. Isii tana jechuudha. Achi booda ni godha. Koppii isii jettu tana wanoo tuqee hin baay'ee jechuudha. Ganaas keessaa Google Translate biratti deemaa jechuudha. Gaafadha. Ammaas ni dhaqa Google kana. Google TV jira wanoo Translate Google kan jettu na dhuftee jirti.
ammaas tiraansileet akkuma reefu jalqaba irratti isinitti agarsiise tiraansileet guugil kan jettu sanaan tuqa jechuudha. Tiraansileet guugil kan jettu sanaan tuqa jechuudha. Isii sana al tokkoon hin tuqa. Yoo tuqeetiin jira sarchi godhu jira. Sarchi godhee egaa fidee booda intar tekstii bakkeetu jira. Achi keessa qabdee taa'uudhaan peesti irra godhuu qofaa jechuudha. Nurraa kunoo inni dhufee jira. Intar tekstii kan jiru kana al tokkoon hin tuqa. Achi booda sarara kun eeganuu bee booda qabeetiin ta'anii kunoo peestii jettu. Peestii jettu al tokkoon hin tuqa. Qabee taa'uudhaan jechuudha. Peestii jettuun al tokko tuqa. As gadi qabeetiin ta'anii peestii jettu tana. Tuqa peestii godheetiin jira jechuudha. Waan hin koppii godhisan jechuudha. Ifumaaf awutomaatikaalii jalatti kunoo naa jijjiiree jira afaan oromootitti jechuudha. Haala kanaan barattoonni keenya jijjiirama guddaa fideen jeetiin yaada. Akkuma agartan jijjiiramee jira jechuudha. Afaan oromootti naa jijjiiramee jira jechuudha. Sabiskiraayib godhuun dagatinaa chaanala kana haaraadha waan ta'eef cinaa dhaabbadhaan isinin jaa yeroo itti aantutti waan biraa bareedaa kan kanaa wal fakkaatan qabadee isinii dhiyaadhaa. Waan na hordoftaniif galatoomaan isinin jaa.